Ani akkam diiboranatti hin fudhadhu obboleessa koo. Jalqabumayyuu sitti himeen ture baran. Kitaaban baay'eetu jiran jee. Kitaaban amantii garagaraa. Himeetiin jira. Ime jechuun namni qaamatti ortodoksiinis ortodoksii qofa amma isaa ortodoksii faalleessee jira. Waldaan ortodoksii kitaaba 66 ittilleen amantu nilleen fudhattu kitaaba waaqayyooti jettee hin amanan. Waan qeensoota eenyu daaqonoota hojii haasa'u turre miti hin fudhatan addunyumarra akka jiranittu Penteenis kitaaba 80 fi takka itti dabalan jettee amantii waldaan tokko ka kiristaana kawanne pentee fudhattu hin jirtu. Ka 60 fi 73 nutis akka islaama kitaaba keenya dhugaadha malee keessan hin fudhannu. Waan ati wangeela keetitti amantuuf kitaaba keetirra ragaa sitti finna. Yesuustu wangeelattis amana ifichitti amana jedhe sitti amana malee nu miti. Nuti kalee sitti amannu arraa sitti amannu boru sitti amannu kitaaba waaqayyootiin jennu. Yoo kitaaba keenyaan walii gale boqonnaan takka walii galte asi kitaaba keenyaan muhaymin alalay toohata kitaabni keenya kitaaba isa duraa irratti gartee seenaa sanii fi hundanuu ibsee bakka itti walii galtu si himna malee hin fudhannu. Hinduism Buddhism illee hin fudhattu atilleen quraana hin fudhattu ragaa yoo nuuf fidde nuti quraana keenya hin fudhanna kanaaf ragaa godhattee nuuf fiduu dandeessa nuti ragaa godhannee kitaaba keessi fiduu ni dubbisna malee kitaaba keetitti amanneeti miti hin hordofnullee kalees zaarees nigeem hulle always tuni gurra keetis calaw kanaaf nuti nun gaafatin hin fudhannu ani kitaaba kiyya kan nuuf atin fudhanneen amana so saniif ragaa sii fudhata waan sii finnu dirqama keetti funya qurquratti ati fudhachuun dhagaa nyaadhu wangeelus hin jedhe amma nyaattee nu agarsiisu qabda kanaaf siitti amana dhumatte mu'aasi gaafichi gaafachaa jira ani amma gabaabumatti kanan ani jechaa jiru hin fudhadhuudha gaaf deebiin kee hin fudhattu okay ergan fudhanneen booda immoo wanta hin fudhanne tokko sila wangeela sana hin fudhanne ergan fudhatinitti sirrii hin katabamne sirrii hin barreeffamne erga jettee sagalee waaqayyootiin hin barreeffamne jettetti waaqummaa Yesuus amma waaqa osoo hin jedheeti sila wangeela sanatti sirrii hin barreeffne jettee wanta amantuuf waaqummaa sana hin fudhanne jechuudha sila ani waaqa ta'uusaa Suma afaanitti dhiifama Arsenaalee koo nuti Islaama jalqaba irratti Islaama nuti amantiin teenya amantii Islaamaati nuti immoo hordoftoonni amantii Islaamaa kuni Musliimoota jaamna. Musliimoota jechuun baaqaa callaa addaan waan nuufootu jira waan baaqaa أجعل دنفو سوني مالي سورة دي مش أنا فرتي لا لو دنديسا قرآن ربي خي سجرة فرقان جامع قرآن خين سيقالي نوتيوان فرقان هنتي أمني فرقان دوكا يانوف لا اللي بلدتي أمنو ونينو ياد دي سانجرو غرو إيسوس eegatti namanne Iyesuus waaqayyo deeyoon macaafa raasiin jee hin fudhattu silaas macaafatti waan namanneef yoo kanaan jettu taate kuni dubbii sobaati maaliif jennaan afaan Oromootiin jira Iyesuus ani waaqayyoodha jedhee kan caafame jiraate taanaan macaafa fudhachuumi nuyyuu kiristaana taan harka keenya ol qabnee fayyisaa lubbuu keenya godhanna obboleesso jira taanaan nu as laachuudha hin jiru taanaan maal keessa jiraanna macaafa keessa kitaaba macaafa keessa wangeelani beektaa wangeelani beektaa inni beeka nam fida amma okay dhaabadu wangeelli meeqa ayye afran kamii fi kami Maatiyos Maarqos Luqaas Yohaannis Galatoon afran kana keessa jecha clearly ta'e kan Iyesuus afaan isaatiin ani waaqayyoodha je ni jira moo hin jiru ni jira eebbifame haleluuyaa naalaadhu amman kiristaana ta'a harka ol kaasee nama takka bakka hin bu'u hamdiin boorana amman tana kiristaanan ta'a eebbifame. Hayyee galatoomii Yohaannis irraan sii ka'a jechuudha. Gaafiin kiyya si galee? Naa galeera. Gaafiin kiyya maal ture mee gaafiin koo dhiifamallee naaf godhisi afaanitti dubbachuu qoof. Iddoo Iyesuus waaqa ta'uusaa ibsuudha.
akkas hin jenne lakkee obboleessa koo akkas hin jenne irra sii deebi'a. Wangeelota afran keessaa jecha kiliilliiti. Akkasuma itti ertarra deebiin ka akkasuma itti ertaati. Obsi mee boona koo siif hin galle obsi. Jecha wangeela afran keessaa jecha kiliilliiti ka Iyyesuus afaan isaatiin ani waaqayyoodha natti amana kan jedhe na agarsiif ni jira nan eenaan jette fidde taanaan ani kiristaana ta'een je. Mee amma maaliin je gaafin kiyya irra deebi. Naa galee jira. Amma kanaafuu Irra naa deebi takkaa irra naa deebi please gaafin kiyya maal ture? iddoo itti Yesuus ani waaqayyoodha jedhee jette. Afaan isaatiin. Wangeela kana kan katabe eenyudha jalqabuma irratti? Gaafiin si Wallahi gaafata. antala Wangeela afran keessaa jedhe. Wangeela afran keessaa. Wangeelota afran Maatiyus, keessaa. Luqaas, Yohaannis, Marqos keessaa Yesuus barattoota isaatiin ani waaqaa. Ana malee waaqayyoon biraa jiru ana waaqessa jedhu. Wangeelota keessaa. Kana keessaa siin hin jenne. Kana keessaa hin jenne. Wangeela afur qofaas keessa jira. Afran san keessaa Maatiyus, Marqos, Luqaas, Yohaannis keessaa ani waaqa kan jedhan jira nan jetteen anis kiristaanan ta'a wallahi siifiti. Eeyyani. Banagaraachin nuti arfan qofatti miti kan amannu garuu 81 haa ta'uti arfanuma keessaayyuu waa'ee Yesuus Kiristoos guutumaa guutuutti 100% waaqummaa isaa kan ragaa ba'u siif kenna. Ragaa ba'uu siin hin jennu baleessa koo afaan Oromooti. Ati yoo ati maqaan kee eenyu siin jedhan kallattumaan Arsenaalii jetta abbo abbaan kee eenyu feetu Kingii jetta. Yesuus Kiristoos wangeela afran keessatti barnoonni Yesuus biyya lafaarra barse wangeela afran kana keessa malee bakka biraa yeellam hin jiru. Hin jiru. Saniif as keessa amma laaftumatti daqiiquma takkatti sekeenduma 10 takkatti kunoo boqonnaa kanarratti ani waaqa keessanii Yesuus jedhe. Kan dhibbo eebbifame. Ameen. Gaafii tokkoon si gaafadha ishee. Ani Gaafii gubbaan fide reefus gaafii gaafatte. Wangeela siitti amana. Siif kenna. Sii kennuuf deemame ati. Yaa Arsenaal maaloo Arsenaaloo. Ayyee obboleessa. Ni jiraa jettee barsi gaafate. Ni jiraa jettee uummata kanarratti ni jiraa jettee bakka akkanaarra jira kun Yesuus ani waaqaa kallattiin kan jedhe kan ni dhumatte kan biraa gaafiitti deebirra nu gaafatta si gaafanna dhumatte. Ani sin jidduu seenullee gaarii. Gaafii miti ani amma isa siif kenna. Rakkoo miti ustaaza yoo seentellee bareedaadha. Nu iddoo seeni. Maaliif bakka inni dabsetti inni dabsitee bakka eeguma wangeela kana dhufanii mana nuu kannanii fi as jidduu nuti kiristaanni dura doon waaqni Yesuusii jarri kun akkami waaqa godhatan jedhan hin jiru jedhan asirra ofii mana fiddanii nuu kannitan dubbismooti afaan Oromoon barreeffame hiikoo biraa naa godhuu hin dandeessu Oromiffaa sirra hin beeku narra hin beektu barumsa keessa yoo namni wal caalame malee kanaaf kallattii jecha kallattii Yesuus Kiristoos ani waaqaa keessan kan jedhe kan ni jenne ni jira jette takka barattoonni wangeelaa hin faarfattoonni jiran jedhe hin jiru jecha kun qaal baqaal yeellam jedhan ati arra ni jira jette kanaaf nu kanni tanne thank you. Ayyee dubbattee erga fixxee anaafis akkuma ofii keetii amma ani sa'aatii siif kenne sanatti naaf kennita jechuudha dubbii kiyyaaf. Walii galee waliif galee ragaa nuuf thank you. Ashi. Kanaaf ani wangeelaa Maatiyoosis, Yohaannisis, Luqaasis, Maarqoosis siif kennaa jechuudha. Jalqaba irratti Yohaannisan siif kennaa. Garuu osoo isatti hin darbine obboleessi koo guutumaa guututti har'a tana nani fudhadha jedhee jira jechuudha. Yoo ati naaf hin jedhe. Ani gaafii kana qo'a kanan fixa. Ani gaafii keef kanaaf deebisaa guutumaa guututti siif nan laadha amma sa'aatii kanatti jechuudha. Garuu duraan dursitee atis wanta tokko waadaa naa galuu qabda. Anis waadaa siifan seena. Waadaan sii seenu maalidha? Kitaaba kana yookaan kitaaba keessan sana tikikkilenyaa anatu kenneef ergamaadhaaf yookaan nabiidhaaf kan jedhu sana atis yoo tikikkilenyaa hallaan kan dubbate naaf fedde jecha kana anis immoo
tikikkilenyaa sana siif fida. Fakkii kanaaf waaqummaa isaa yoo ta'e immoo guutuma guututti amma Yohaannis irraa calqabee kinoo sa'aatii kanatti of harkaan qaba viidiyoo isaa itti siif qaba jechuudha. Atis immoo kan kee sana tikikkilenyaadhaan amma daqiiqaa kanatti amantii kee kana nan fudhadha jechuudha. Sekonduma kana keessa jechuudha. Yoo maal taate? Yoo maal fide? Quraana Rabbiin anatu. Qulqulleessu gaaffii isaa kana qulqulleessi dhaggeeffadhaa jiran. Qulqulleessi. Nuti waan sin jenne wangeela afaan Yesuus irraa dhaggeeffatu nuti waan sin jechuudha. Afaan Yesuus irraa wangeelota afran keessaa Yesuus ani nama kallattiidhaan siifin kannan kallatti ani ilma namaati nama ilmi namaa isa bate oolchuuf dhufe ani nama jedha. Ani nama bakka jedhu boqonnaa 30 fansii kan bakkuma takka Yesuus kallatti jechuun namni qaree. Directive indirective waan jedhee ture waan jedhee natti fakkaata ustaas waan quraana keessaa baan quraanni yoo maal ta'e jette Arsenal akkas sana gaafatu islaamaan ta'a jedhee waan kana jechaan qulqulleeffadhu akkuma keenya kan nu qulqulleessa. Anatu laal jecha kiyya afaan keessaa kan bee jechuudha. Anatu nabiidhaaf kenneefi jedhee bootaa Allaan itti dubbatu sana bakka kanatti dubbatu yoo jettan anaatu ana qur'aan Allah subhanahu wa ta'ala qur'aana keessatti anaatu nabiyyi kanarratti qur'aana kana buusee kan jedhee kallattiidhaan baaraktii dubbate yoo jiraate naa fidde ani islaamaan tahaa jette miti. Gaaffii kiyya kanaan ol fakkaata kanaafan gaaffii kana si gaafadhe. Abshir siifin fida dhaggeeffadhaa sirriitti. Yooni ani Allahan quraana keessatti daarektii ani naatu buuseen nabiyyi irratti sallallahu alaihi wasallam yoo kan jiru naaf iddeen islaamaan ta'a jee waadaa gale. Okay, sannuu fidi nuti illee kiristaana taana. Itti fufi. Dhageecha miti gaaffii kiyya. Anatu gaaffii ta'e dhagee fudhadheeti. Keenyatti kuti. Dubbiin kuni kan eenyu ta'uu qaba? Tikkilenyaa kan samii irraa gadi dubbatame ta'uu qaba jechuudha. Ana Allaatu siif kenni kan jedhu sana. Rakkoon qabu amman tana gaaffii keenyatti nu kuti galatoomi. Hin fidda? Nam fida wa'adaadha. Asha. Okay, ati nu fidi itti fufi. Yohaannis. Yohaannis boqonnaa meeqa? Lakkoofsa meeqa? Anama jechiin ani siif kennu waaqummaa isaa sanan siif kenna beeki. No. Directly jecha clearly ta'e qaal baqaal ani waaqayyoodhaanatti amana. San ni jira naan jettee sanis irraa eegu jira. Ayyeenu lamaanuu yoo viidiyoodhaan waliin bannu ree erga tokko. Obboleesso ati addunyaarra turteemi? Addunyaarra hin turre. Jechi amma fakkeenyaaf adeemsa ati ko amma Saanutti hin fedhin wallahi sahabi dhaggeeffatu Arsenaal dhaggeeffatu nama sirra beekoo sirra jira namoota wangeelaa warra gartee digirii adda addaatti qaree wangeelaa waan si ni jireetti lakkoofsa qofunu qaal baqaal daayirektii Yesuus barattoota dura dhaabbatee kanatti biyya lafaarra turee miti namummaa isaatiin deddeebi'u akkana dhaabbatee ani waaqayyoo keessanii ani ilma namaati lafa tanarra je'een dura dhaabbatee karaa fi jinni sin gaafanne boo kanaaf deemta malaka duraanuu beeyna peenteen goolliisi kara deemtanii beeyna shirshirii miti kallattiin jira jette wangeela raanuu kan eebbaleeso yoo san hin dandeenye islaama si godhan naates deebi hin qabu jedhi keenya si kanneen islaama taata. Eshi keechan hin qabda
Ni qabda hin qabu jedhi. Ama Ni inni jira fira qalba fira qaal. inni rima qaabenten ayyaam. Keechannaa kennaati. Akkas ni jira Jiru si jedhi kenna. dhugaa bahi. Hin jiru jedhi hin qabu jedhi qalba qaal ni jira hin jiru jedhi ummata akkanatti hin jiru goosifnee asirraa yaafne hin jiru jedhi siif kanina. Ani hin jedhu kan hin jira garuu ati Kan sagalicha bakka kiyyatanaa you kan never give up harka kee kan nuti misarreen harka ijoolaa hin gootu kan wangeela keetirra qalba qaal si galam qalba qaal jechuun word by word ani waaqayyoodha yesu ani yaa barattoota koo yaa sayxaana yaa ilma namaa yaa jinni yaa yihudoota ani waaqayyoo keessani kan jedheen fidi bakkuma feete diddeqa Kinootu anis harkaan qaba. harkaa qabaachuu miilaa qabaadhu yoo feete way qabaachuun faayidaa qaba Seyxaanni nu bar wangeelli akkanatti yaa ilma waaqayyo yoo akkana goote yoo ati gartee yaani dhagaa kana biddeena jijjiirte akkana gartee akkana sii qora waaqayyo ergamoota isaa si ergaan jedhu caafamee jira hin beeka bar wangeela dur seyxaanni nu ittiin dalagu malee sirra beeka seyxaanni ergamoota hundaa dur bara Museetis ture bara Abrahaamis ture seyxaanni qaal baqaali wangeela kana qabatee deemu qofam hedduu qabatee karaa keessa deema anis kun numaan qaba wangeela siitti amana naa kanni waaqayyoon kee yesu miti bakkaan itti waaqayyo jedhe naa kanne ebboo maa daqiiqaa 19 barsee hojjaasaa jira. Amma naaf kenniin jedhame atis kan keessaa na tikkilenyaadhaan yoo ati naaf Sii kanna keenya as jirra sii kannina nuti ebboo fayya qabna quraana qabna hin qabuu jedhi hin argine jedhi ka hin argine jedhi hin qabu hin jiru fiidi kanne jira ka wannan hin jirre tokko hin jiru hin jedhamu. Kanni siin jedhe waan hin jirretti amantaa kanni kijiba kee anaa kijibaadha dhiifama jara keenya kirpheenteedhaanii kijibeetiin jira islaamummaan dhugaa miti gartee Yesuus waaqa jedheetiin amma sii dubbadha amma daqiiqaa kanatti sii lallaba. Maalessi acha kam godhee kana birriin sii kannaa si kadhachuuf birriin sii erga. Sanuu wangeeluma kee qabeentee irraan fidiin 80 takka qabeentee harkaa qabaa bar sanuu qabeentee qabaa bar. Ente miti Yoo bari. wangeela Pente. inni kana qaba peente Dhaabbadhu nu beeka. peenteedha. Saddeettami tokko pente miti. Jaatami jaallattan. Abi jedhi wangeela qabsan as abi jedhi Ati akkanatti. beeytu mee dhaabbadhu nu beeka. Penteedha. Sila afaan Oromoo jiru kaa. Ya saddeettami tokko afaan Kanaaf Oromoo waan peente jiruuf. gurbaan peente wangeela as qabi ka qabdu na kijibsiise wangeela kana yoo hin taane anaa kijiba Kan. Arsenaal ati Isuman pente Anaa dha. kijiba caaltu Isuman harkaa qabate. as baasi Isuman harkaa oo qabate. isaan as baasa Akkasi hunna. guddisaati Isuman harkaa qabate. siin guddisaa qoy kanaafuu peente ati peente Lakkaan pente lakkaa san harkaa qabaan. akka dura dhufeetti naree akka dura dhufee jedhan wangeela hundaan fudhadha jeeban namtichi amantiin qabu peentee miti ortodoksii miti hunno laala harkaa qabu Kilikiliidha laala kalas. Haleluuyaa. argitanii Caaltu laappoo gaasiin jedhe nuti nama haasawa irra beeyna. Caaltu ati nu namantu islaamii namatti waan hin jennu ummanni nama shawwaduu deemani. Okay, amma sun guddisne baasi wangeeluma markaa qabdu kanarraa Yesuus Kiristoos ani waaqa ani waaqa ani gooftaa keessanii siin hin jenne waaqa maa daqiiqaa meeqaan abboo kadhachu jira daqiiqaa meeqa. Gaafii kana amma han jalqabee gaafiidhaan si gaafachuudhaaf ana jalqabe moo situ jalqabe? Jalqaba kana naaf deebistaa? Aboo dadhabee jedhi dhiirti uuma lama takka ashannafamuu takka ashannafuu hin qabuu jedhi maaluma sa Injifatameef sin beeku mo'atameef sin beeku. hafuura okay hafuura qulqulluu ni qabdaati hafuura qulqulluu ni qabda eega ammas eega kanaan jiru dhaggeeffadhu caaltu hafuura qulqulluu ni qabda Nin qabe. hafuurri qulqulluun bu'aan isaa si yaadachiisu bakka hin beekne boqonnaa hin beekne waan ati hin argine tan fagoo si argisiisudha hafuura yoo qabaatte amma bakka san hafuura gargaarsifadhuuti maqaa gooftaa keetiitiin ammas baasi hafuurri qulqulluun yoo qabaatte baasi. Nin baasa. Nin Yella hafuura qulqulluu anaatu irra qaba siin baasu hafuura qulqulluun. Maal jedhu caaltu meetu ni jirti mee caaltu man kiristaan caaltu namni kun yeroo daqiiqaa meeqa hojjiinaa soone niin qabaa jedhee isiniifin kannaa isinoo waan akkanaa naa kannitani jedhe quraanarraa jennee ni ballama seenneef dhiira boosittiin kijibooni. Kanniti eega takka hin qabu hin argine gaafa waaqayyoon jeen gaafa hafuurri na seene hafuura qulqulluun guutameen fida jedhi takka.
Eegaa jirraa bee amma yoo kan isaa dhageenye keessanillee dubarraan dhaga'uufi. Dhugaa caaltu galgala kanarraa eegalan islaamummaan ni maddu yoo inni bakka san kan dhugaan sima dhaggeeffadhu. Galgala kan kijibaan ati bakka deemtutti mana deemtutti barsiisota ustaadota islaamaa kijibaadha ta'eefumas hin kijibda. Asii achi waa takka silleen gaafa dhunalleen gaafatin siifilleen kan nunaafilleen kan galgala amma galgala kanarraa. Maqaa Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosiif gartee macaafa dhugaadhaa kanneetiin. Natti dafarsinaan. Arsenaal kubbaa miilaa si gaafachuu jirra seete ebbo. Lamaaninuu kubbaa miilatiinis gaafiin hoggaa dhufte nan deebisa garuu banagaraachini kanaaf amma waa'ee kubbaa miilatii miti garuu kan deebisuu qabnu tikikkilenya gaafiin manni kun kan keetidha. Mana keetitti immoo gaafiin ani si gaafadhuuf deebii dirqama naaf kennuu qabda. Deebii sana immoo Siifiin kannaan jedhe sii kanna gaafataan kana deebisan siif. Gaafii kana maa fudhatta duraan maa qeebalta duraan. Gaafii ustaanni gaafattee ustaanni sii deebise wangeela inni amantaa ina hin amanuu anilleen kaleessaas arraas borus ittiin amanuun siin jedhe dubbiseen jira wangeelle ka Yesuus ani waaqa jedhu keessa hin jiru dubbise amata meeqa dubbisne yoo umriin sirra guddaa ta'e malee xiqqaa miti ani. Deebisan gubbaa wangeela duranii amartaa jettees yoo jaasaaf amantaa ina hin amanuu siin jedhan kitaaba kiyyatti isiillee wangeela siititti atillee wangeela keetitti ati lachuutiin amanette lachuutirraa feetu ortodoksirraa feetu peenteerraa feetu amantii biraa kitaaba 73 irraa Yesuus ani waaqa kan jedhu fidatte waaqayyoon keessan allaan keessan anaatu kitaaba kana Muhammadiif kanneen rabbuuse kan jedhu fidatte ana sii kannina islaama taata galgala kana maqaa isaatiin. Nanta amee fide. Davis kana Davis ka siifin kana maaluma dhiirtii akkana dhiirtii dhugaa ballama seenteen diidoo obboleessoo. Arsenaal maarri ati bar dura isinii kan fidaa booda naaf fidduu jettee miti. Waalaikum salaam. Booda naaf Siifaa fidanii booda. Caalto. Booda naaf fidduu kan jedhe ani jecha kiyyaan booda naaf fidduu. Tokko tokko afurii qulluun isaanii qonnaa fuudhu sanni rafaa beektaani. Irriba tana yaa balaa tanas jedhi meekaasee fura qulqulluu kana ka'ii jedhiin na gargaarii har'a yoo sin gargaare maal asii godha. TikTok irraa waan salaan dhufu warra amantii tiyyarra amantii dhugaatoo fi quraanni dhugaatoo nabi Muhammad irra buufamu yoon wallaalee mana kiristaana dhaqee moo hin seenu TikTok firra gubeetiin osoo namni irra gubne deema dhugaan. Naan deema hin seenu akkanatti taa'ee. Ani waan beeku tokko mana kiristaana dhaqee no gaafatan waan hin beekne carraan akka na obboleewwan kiyya har'a hin argine nama naa olii tokko gaafadhee isinii fida har'aaf hin jiruun argineen. Dhiirummaa nan qanuun ammoo if dirqeet waan hin jirre feetu qalamaan itti katabe as garagalchi nu garsiisaa Yohaannis ayyee. Anamma gabaabumatti ragaa ba'uudhaaf kan dhufe. Aboo dheeratti gabaaba furdatti qallatti hin jiru hafuurri qulqulluu ani jedhamu hin jiru waan mana qulqulluu jedhamu hin jiru. Yeroo nurraa gubuu jira. Yeroo nurraa gubuu jira bar gurbaan. Hafuurri qulqulluun warra peenteedhaa bar boonaadhaa wajjin barcaa godhu jira afaan kaachuu jira maal taate. Boonaa hojii afaan kaachuu jira hafuurri qulqulluu warra peenteedha. Har'a isa biratti itti gaafatamta akkasiin jedhina waaqayyo isiniif haa dhiisu. Dhaabbo. Caaltu maatanaa jechaan dhiise malee silaa waa hedduun gaafadha waa hedduun jedha. Because hafuurri qulqulluun yoo hafuura Isxifaanos biyya lafaa taa'ee furaan guutame Yesuus Kiristoos ija birgaatii bitaatiin abbaa arkee gama tokkoonis abbaa fi ilma wal bira dhaabbatan waaqar samii gubbaa irratti arge yoo wangeel isin Yesuus akka jedhe annaan deema waan hedduu silaa isinii majee baadhachuu hin dandeessanii hafuura qulqulluu hafuuraan isin erga jedhe waa hedduu isin barsiisa waan waaqarraa dhage waa hedduu isin argisiisa karaa isin argisiisa dhugaa isin argisiisa waan ati hin beekne waan hin argine waan hin mul'anne waan ati irraanfatte hunda si'aati yoo arras hin gargaarre mana abummoo kana yoo sin gargaarre Arsenaal gatii deem hin jiru jedhe hafuura qulqulluun yoo jiraate nu garsiisi yoo hin jiraanne gati hin jiru jedhe itti namanin. Hafuurri jira yoo inni dhabe malee. Atuu caaltu yoo jiraate boqonnaa san baasiif hafuura qulqulluu hojji. Warra amane hunda bira hafuura qulqulluun jira jedhe hin amanne isin warra namanii ni bare. Isin warra namanii ni. Yeroo dhufe maal jedhe ishii fi boona sirriin jiranii anatu isinii fi maal jedhee dhufe miti. Akkas jedhe ka jedhe ifiif seene amma cal jechuun maali ka kiu jechuun amma ka akka obbo Taayyeen cal jee kiu jedhee mana hidhaa gale qilintoo inillee qilintoo jira mana TikTok irra hin jiru. Boonaallee nu duraa baase bookuni. Boonaan mirqaanee caatii asin nyaatee gamana nafoora wanni haasa'u jiru wangeela gamanaan caatii nyaata gamanatti wanta haasa'u jira.
Dhugaa harargee keessaa isaa mirkaanuu kana qochiistan. Lulluu dheedheeti bar haasa'uu dadhabee hafuuraan. Himba hafuura eegaa qulqulluudha. bo'uuf Ati deemu narraa gurbaan kun haasa'eetu jira. jiraan. Dhugaa bo'u hafuurri natti himee jirani bo'uuf deema Arsenaal. Maqaa isaatiin Arsenaal hin be'in. Hin be'in. Sheelaa Please diyaaboo. nu kan hin jira jette. Ummata hin kijibini kan jedhamu caafamee jira. Hin kijibde nutti. Ummata dila kanarratti kijibde. Dirree nama 300 oli qabame keessatti kijibde. Hin jira Yesuus ani waaqa ani kallattiin kan jedhu wangeelra hin jiran hun jette. Maqaa isaatiin nu kan Arsenaal king yoo taate Yohaanis king. jedhee achumatti hafee bar. Sagalichatti achi deemu deemamanii hin beekaa. Yohaanis takka takka yoo dhaqinaan jette ani sirraa hin gabbuu mana kana cufadheetumu. Sagalichi jalqaba Achi ture. mana gubee sodaate. Sagalichi waaqayyo bira ture. Arsenaal jira namtichi dhiiroo. Arsenaal Arsenaal Yohaanis takka takka illee taatu fidi maaloo. Mootirraa ka'uu fi jidda eemoo fuuldura barsila taa'ee. boqonnum eeni jira bakkuma tana naa dubbisaa jiru wooma dubbisnee abboo akkas hin jedhu yenneen daagal laa barsila islaama isa godheetiin deema. Islaamaan taa'ee caaltu dhageesse. Yoo quraana kana anaatu rabbiin nabi Muhammad rabbi nabi Muhammadiif kannee kan jedhu yoo jiraate anaa kan jedhu yoo jiraate islaamaan taa'ee jedhe ani kanaan eeggachuu jiraa'u Arsenaal yoo dubbataa jiraate meewuutu irra jira. carraan keenya kana waan bareedaa dhufe. Siang gurbaa si gubbaa kana yaame. Biraa ustaaf gaafina Abboo si kana bira kan nuuf ifa dhiyaatu. ollaakee jiraati dafi. Isa siif fida. If waaqayyoon ifaa akka ta'e in amanta moo namantu kanatti. Ifaa kan baatirii moo amboolii moo soolaara moo baatirii kan baanta. Ifaa kan baanta abbe. Soolaariin addunyaa kana ibsuu ni danda'a. Akkamitti hin dandeenye yoo namuu mana isaatti ibsatee ni danda'a. Kana bira Mana kooti keetii- fidi Mana fidi keetti dafee. malee addunyaan ibsine ka'a. Mana Okay, keetti rakkoo ibsine malee rakkoo qabu addunyaan fidi. ibsine. Ayyee rakkoo qabu fidi fidi. Kanaafuu wangeela amma dubbiste sana dubbisi ka'a. Wangeela kan Isaan ala baanta. kan ta'e isaan ala kan Wangeela ta'e kan- gonkumaayyuu hin jiru jedha. Annan naqu isaan ala kan ta'ee fi isaan booda kan ta'ee fi isaa hojii kan ta'e nan naqu. Ani waaqayyoodha na Adeemsa- waaqessaa kan jedhe fidi. አይደለም ሲማኛ ሰማይን ምድርም የፈጠረ እሱ ነው ያለሱ አንድም ነገር ስማ Ani ወንድሜ waan kana hin baanu. ኡስታዝ ዲፋ መጉተ ከሙጣ ከነ ድብቱ ፈዳ አርሴናል አዋኔ ሲንጆ ፈዱ እኔ ኢየሱስ አምላክ ነኝ እኔን ተገዙ ያለበትም ቦታ ብቻ ንገረኝ እስቲ አንተ በትክክል አንብበ ከሆነ እሺ ጥሩ እኔም ጥያቄ ነው ምክንያቱም ጠየቅኩት። እኔም ከክርስትና ነው የመጣሁትና እኔ አምላክ ነኝ እኔን ተከተሉ ያለበት ቦታ አንድ ነገር የለም። እኔ ምልክ ነገር ወንድሜ ወላይ እቺ ዱንያ ትንሽ ናት። መለካል ሞት መጥቶ ወደ አኪራ ሳትሄዱ አንብብና ሻዳን ያዝ። ትክክለኛ ሃይማኖት እስላም ነው። እኔ ልነግር የምፈልገው እኔ አላህ ካሳየኝ ነው ምልክና ፈጣሪ አይወልድም። ኢየሱስ ፍጡር ነው። ተወልዷል፣ ተገርዟል። ገባ አይደለ? ስለዚህ እኔ አልበላም፣ እኔ አልተኛም፣ እኔ አላንቀላፋም፣ እኔ እናንተ ረዛቅ ነኝ፣ ምድር ሰማይን የዘረጋው ጌታ እኔ ነኝ እያለ አላህ ቃል በቃል እየተናገረ ነው። ቁሉ ወላሁ አሃድ እያለ ነው። እኔ አልወልድም ልጅ ልኝም እያለ ነው። ወገኖቼ እባክህን ሁሉም አጀሉ ይደርስና ወደ ቀብር ይሄዳል። ብዙ ፈተና አለ ቀብር ውስጥ። እባካችሁ ራሳችሁን አትሸውዱ። እኔ የምለው ነገር ራሳችሁን አትሸውዱ። ኑ ወደ እስላም። እኔም ከክርስትና ስለመጣው ነው እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ ስለመጣው ነው መክር። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አላህ መረጠኝ። ክብር ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ይሁን። አሜን አላሁ አላህዬ አክበር። ትክክለኛውን ሃይማኖት ምራኝ ብዬ አልቅሼ ብዙ ሰማዕታትን ስጠራ ነበር። 44 ሰማዕታት በየ ገብርኤል Ni ብትል jira መድኃኒዓለም ni jira bar. ኦሶን ሻማ ይብሱ አመተ Siifaan. ሲአም እስላሙማ የሰቲ Nu dide ni jira asira Yesuus fita Yesuus ጅሩ ወላሂ waaqaan hin jedha. ወላሂ ሲሚኝ ሲሚኝ Amma nu kan ni jennee nama dila kanarratti. ጋፊ tokko si gaafadhu obboleettii ko. አየ ነጋፈዱ Gaaffiidha. እሺ samii fi dachee kan uume eenyudha akka ati amantutti አላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ረቢ ኪያ goobate arii fi deemte amma jechuudha. Samii fi dachee kan uume eeyyen waaqayyo tokkichaadha kan uume. Gammadi ajandaa jijjiirtee gammadi. ጀሱስ ቀለማዳ ኦበሌሰቲ Toomi. Obboleessoo Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodha bakka itti jee fiduu ni dandeessaa? Duubatti na deebistee
Amma Ni dandeessa. Gaafii siif fida sirriin kun siif fida naaf siin jira siin jedheen jira bar. Isuma askan siif kennuudha. askan askan Anamma. Okay. askan ni Anamma. askan Isa fidi sii kennuudhaaf fidi ragaa wanta tokko. Isa sii kennuudhaaf kan waan ishiin amma jette kanas gubboo ta'e nama hin barbaadda fudhattaatii. Hin gubboo fudhatta kan barbaadda ishiin amma jette. Micoona nama jette kana hin fudhatta. waa dhiisi waan hundaa'u dhiisi waa'ee mixiyyootii fi waa'ee mucattii fi mucachaa dhiisi fidi iyyesuus waaqayyoon ati waaqayyo jettee itti amantu waaqni kee bakka ani waaqayyoodha itti na waaqessaa je'e san laadhu as dhiisi waan biraa yalla Kanaafuu hin fudhanne samii fi dachee kan uume suni waaqa miti jechuu keeti kaati. ani waa'ee samiitii fi waa'ee dachiitii fi waa'ee minaamineshiniin dubban ni Gaafa sana fiddamoo siif hin kenna fiddu kaa. Gaafa sana amma siif si kenna kan dhabamsiisa sana. gaa Sana sii kennuu amma kan si deema dhabamsiisan Ati amma si isa sana dhabamsiisan naafu ani asirraa amma na si gadi buusuudhaaf dhabamsiisan koo na buusuu dandeecha likkiidha. okay Garuu jalate ati dhaabadhu qiimaan kee yoo gadi bu'aa ta'e sumatu of gabbuusa maaliif naan jedhe akka dhiiraatti kabajaadhaan laal kabajaadhaan jaalalaan ragaadhaan haasofna si tuquu hin barbaannu akka nu tuyxu hin barbaannu obboleessa koo ni jira jedhi yookaan hin jiru jedhi ni jira jennaan nuu kannu hin jiru jennaan irraa bahuu mata duree biraa qaban yoo ammaaf hin beeku ani hin beeku beellamatti naa qaballeen dhiirummaadha si galee ani amma bootan hin beekne tokko hin jira odunaan jette tokkoon isaa madadaa isaa sitti nan hima jechuudha. Uumayyuu eega wanna kasta beellama na barbaachisu hin eega jiru. kasta okay bakka takka si gaafadhu tana firraa sirraa dhiisu eegaa Qoyika. fustaas tana Qoyika. firraa sirraa dhiisuun je iyyesuus ani waaqayyoodha bakkatti jee naan fidin rakkoon qabu iyyesuusummaan kee waaqayyoon kee waaqni ati waaqa jettee ittiin jilbiinfattu ji'a meeqa dhalate